Bagana kan muftan islinya cuma berbeda. Jika untuk mata seperti sinafir berbeda ni, kunfa akaya dekenya tu mata magala kan ayau kini mata orang bukan bertergaman terbuka. Namota nama gargar sebenarnya yokin mobil jajabesun. Kabenya kabatani fifty yokin nama guda yokin nama bekamata ani fifty hangku majanda anu bekamti yokin mo untuk poli kan nomor bahasa itu. Don tu jajabesun ni malah do angkatan deti ko di sinjabesun sinjabesun tam malah nani bakal berat don jajabesun itu. Tapi tu komedia rati aku mau bekam mo pakenya Eropa ye kasih nama gargar tu kan buat itu sama asli itu ada je juga. Kita Eropa sendiri namni yeroo dhukkubsate eenyuu waammata yeroo maraate eenyuu waammata yeroo rakkoon irra gahe eenyuu waammata isa jedhu ilaalcha keessa galchinee yeroo baay'ee itti yaadaan ture jechuudha. Naamit kaa'uun dandeenya haala kanaan hin turre haala addaatiin yaadaan ture ta'uu danda'an hamma immoo hanguma dandeettiitiin beekamtii tokko jara kanaa jennuu qabna isa jedhu irratti marii goonee gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko miidiyaa irratti yeroo fayyadamu nama abalu kun mormiin jiraachuu danda'a yookiin asli nama arrabsaa yookiin nama kana godhaa jedhamee mormii jiraachuu danda'a. Garuu haa ta'u malee wanti ilaalamuu qabu gargaarsa sagaleen uummataaf ta'u sagaleen namaaf ta'u jechuudha. Mubaarikitti aansee as keessatti kan yeroo namni dhukkubsate yeroo miidhaan irra gahe yeroo dararaan namarra gahe jechuudha hanga dandeettii isaanii waan kiisiidhaa qabu hanga namni bira gahutti ammuma qabu gargaara namatti iyyee gargaara akka inni jedhaa jiru yeroo baay'ee dandeettii argaa jirra. Akkuma beekamu gaa Mubaarikii asirra darbee biyya addunyaa guutuurratti namoota rakkatan jechuudha. Awurooppaa, Eeshiyaa, biyya adda addaa keessatti rakkoon irra gahee dararaan irra gahaa jiru hunda jira bira dhaabbatee rakkoo sana keessaa hamma baasutti rafee nama buluu miti jechuudha. Halkanii guyyaa yeroo hunda hin argina hammallee sanumarra jira jechuudha. Kanaaf beekamtii kanaan yookiin immoo ragaa galateeffannaa qophaa'e kana kan kennuun nu barbaachiseef kun fuulduratti ammas itti fufee akka jedhu maaliifi osoo jarri kun hin jiraanne bakka Mubaarik hin jirretti kan dafee qaqqabaaru Asladdiin Muhammadii Mubaarik yeroo baay'ee yeroo tokko waliin ta'anis uummata irratti yookiin immoo sagalee uummataa ta'anii wal ta'anii immoo kana caalaa sagalee uummataaf akka ta'an jecha kennaan kun barbaachisaa ta'ee jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo bakka buunee isin galateeffachuu barbaanna akka dhuunfaatti jechuudha. Waan kennaa namaa kennamu tuffachuun ni barbaachisu. Kennaan kennamu kun boriif taa'ee dhalli keessan illee jechuudha argitee abbaan kun nama gargaaraa ture waraqaan namaaf kennameera. Anis akkuma kana nan gargaaraa jettee ilmoo keessaniif illee fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. Haala kanaan kennaa kana isinii kennuu barbaanneeti. Amma gaa akkuma beekamu jechuudha dursee jechuudha sadarkaadhaan yoo barbaachise walitti naafuu hin ta'u akka sadarkaa tokkoffaatti jechuudha akka sadarkaa tokkoffaatti bakka Mubaarikiin jirratti kan nama gargaaraa sagalee ta'aa ture Asladdiin Muhammadii garuu akka jalqabaatti Asladdiiniif kan fakkeenya guddaa ta'e immoo akka Asladdiin nama gargaaru nama bira dhaabbatu kan fakkeenya ta'e immoo isuma irratti immoo deemsee immoo Mubaarik Musammaatii kana akkatti mormine abdiin qabu. Kanaaf amma Mubaarik gara kana fudhatuu fi waraqaa galateeffannaa kee fudhatu. Ka'umsa dhuunfaatiin jedha namoota karaa irratti dhufanii fi kan manatti akkasuma kan mana keessaa fi bakka adda addaatti
waan jedha gargaaruudhaaf kaka'umsa dhuunfaatiin gargaaruu keessaniif akkasumas immoo gargaarsituu gara fuulduraatti akka itti fufuuf jecha dhaabbanni keenya maqaa uummata Oromoo fi maqaa dhaabbata keenyaatiin kennaa kanaa waraqaa galateeffannaa kana isinii gumaacheera jedha. Akkasii galatoomaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa kuni nuuf waa guddaadha. Wallaahi dhalatee amma hadhaatti akka guyyaa hadhaa gammadee hin beeku. Maaliif namni silas homoo hojjetee waa namarraas rabbiin biraas argata. Anaaf wanni kun waan guddaadha. Obboleewwan keenya nama gargaaru irratti argamaa jirtan kan reef jalqabaartan kan duriillee kun fakkeenya guddaa isinii ta'a jedheen amana. Ani immoo sarpiraayiziin ta'e iyyuu adda. Maaliif utuu hin beekin yeroo jalqabaatiif obboleewwan keenya kuni kana qopheessanii naa kennu keessanitti maqaa namoota gargaaraa turree fi maqaa ilmaan Oromoo uummata biyya addunyaa irratti argaman hundaatiin galatoomaan isiniin jedha ulfaadha. Tiyaansee Dr. Asliin gara kanatti. Mana kira ngerti seperti ini. Bukan lagi. Agak sulit itu. Lalu mana itu? Wow, wali kalau tu lah. Edan di mana itu batu leh itu already nama gargaru nama tahu tiga ada. Nama gargaaru bosummaa hin barbaachisu araba ajaba ta'uu hin barbaachisu adii gurraacha hin barbaachisu nama ta'u gargaaru qofti gahaadha jedhee amana soo nuti duraanillee wanti obboleewwan keenya kan rakkatan biyya kanas biyya biraas kan jiran yeroo sagalee taanuuf badhaafamuu miti nama akka keenyattu dhukkubsatee manatti hafee nama akka keenyattu beela'e waan jedhuufi daran immootu kennaan irraa obboleewwan keenya warri istiidiyoo karaa nu kennan immootu daran fuula duratti akka namoota akka keenyatiif humna hin qabne dhukkubsatanii manatti hafan hamilee taanetiin abdii osoo kutan waan dandeenyu yoo qabanne keessaa kennuudha yoo dhabne immootu kadhachuufidhaan nu jajjabeetu nu taasisa kanaaf baay'ee galatoomaa jechuudha. Akkasuma egaa barreeffamichi sirriitti irratti ta'uu danda'a. Kaka'umsa dhuunfaatiin namoota karaa irratti dhufanii fi kan manatti dhukkubaaf rakkoon dararaman gargaaruuf sagalee taatanii gargaarsisuuf keessaniif akkasumas tola ooltummaan keessan kun fuuldurattis akka itti fufuuf jecha waraqaa galateeffannaa kana maqaa dhaabbata keenyaa fi maqaa uummata Oromoo hundaan yeroo isiniif kenninu gammachuu guddaa ta'uu jedha. Morrera, allá está. Falta que le tomamos